Nageenyii fi araarri waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniifuu haa baay'atu isiniin jecha namoonni viidiyoo kana argitan sheer koppii liinkii akkasumas riipostii godha. Wal birallee hin darbinaa eenyumaafuu barumsa waan guddaa waan laatudha jechuudha. Amma dhumaatti illee dhaggeeffadhaa jechuudha. Ijoolleen keenya tokko tokko yeroo tokko jechuudha gola namaa keessatti toofaan tokko dubbatanii otoo nama biyya tokko otoo ta'anii jiraniiti gola namaa keessatti waan badaa waan baay'ee nama jibbisiisuu fi waan baay'ee nama rifachiisudha. Waan namatti hin tolle waan dhaga'uufis arguufillee namatti hin tolle tokko walirratti godhu jechuudha ijoolleen keenya yeroo baay'ee. Warroonni mana tokko keessattuu afaan tokko dubbattanii mana namaa keessatti wal jibbitanii otoo jaalalumaan waliin hojjettanii baay'ee bareedaadha. Maaliif jennaani kan birrii isinii kennu tokko kan sin nyaachisu kan obaasu tokkodha. Sin garuu lafuma nagaatitti wal jibbitu jechuudha namoonni tokko. Maaltu maal ta'e isinitti fakkaate waan obboleettii kanarratti ta'edha jechuudha. Sarraateenyaan ishiin wajjiniin hojjettu kuni mucayyoo kana itti naafti jechuudha. Hojii isheettis gubazii sila taatee fi warra manaa wajjinis sila walii galtuu fi itti naafti jechuudha. Sarraateenyaan mucayyoo kana wajjin hojjettu jechuudha. Innaa waan yeroo baay'ee waan ishiin hin goote jettee fadhattee jaratti himti jechuudha. Maadaamitti dhattee himti. Jarri immoo ishiin dhagaan irraan fudhatan oduu ishee kana jechuudha. Amma kana yeroo gootu jarri gaafa oduu ishee dhaga'uu didanii maal gooti isinitti fakkaate? Shaamboo mucayyoon kun itti fayyadamtutti jeefii kanaa fi isattiin hammamii dhiqan kana shanti beetittiin dhiqan kana fuuteetu shaamboo isheetti walitti naqxeetu ol keesse jechuudha. Gaafa ishiin ol keessu dhaqeetu bifa asiidummaatti jijjiirame jechuudha. Innaa mucayyoon kun immoo akkamitti argite yoo jettan mucayyoon kun jechuudha. Dalagaa fixxee yeroo shaaworii galuuf jettu shaamboo kanatu mataa isheetti hin naqini dura harka isheetti naqxe jechuudha. Gaafa harka isheetti naqxu garmalee tokko ishii gube jechuudha. Gaafa xireeffattus gaafa urgeeffattus urgaansaas ishiitti toluu dide jechuudha. Sanii booda dhiqachuu dhiisteetu uffatuma ishee uffatteetu shaamboo kana fuuteetu maadaamii ishee bira deemtee jechuudha. Gaafa maadaamii bira deemtee ilaalii waan isheen shaamboo kiyyatti naqxee suunfadhu ilaalii jettee itti himtaniititti ishiitti akkana godha eennaan. Akkamitti argitee akka isheen akkas gootennan ishumatu godhee jetteetu mucayyoon giggim jette jechuudha. Sanii booda niitiin intala kana goote kana ofitti waamte jechuudha. Gaafa ofitti waamtu maaliif wanna isheen fayyadamtutti shaambootitti jeefii fi wantoota hammamitti dhiqan kan maafitti naqxee jettee gaafannaani hin kaaddee ni dura jechuudha. Kaaddee jennaan isumatitti godhee jetteen hin goonettee kaadde. Sanii booda yookiin poolisii sitti waamee mana hidhaa keessatti tortortaa yookiin immoo dubbii kan asumatti haa xumurru jetteetu gaafatte jechuudha. Gaafa isheen akkana jettu rifatteetu intalli kun eeyyee itti naqeera jettee amante jechuudha. Gaafa isheen amantee jettu mucayyoon kun immoo yoo baqaanii ishee faana sin hojjedhu waan fayyaa kiyyan barbaada waan ta'eef ani ishee faana hin hojjedhu jetteetu mucayyoon gaafa niititti himtu niitiin immoo ishii shaamboo isheetitti fuutee akka kana goote kana waan kana itti naqxe kana ofirraa ariitee ofirraa baastee jechuudha. Wanni kana isheen kan gootee fi akka fuulli mucayyoo kanaa ciccitee qaamni ishee hundumtu ciccituu fedhachuudha. Jeefii kana yoo hin beektu ta'e yeroo baay'ee ishee kan ittiin dhiqamu gaazii kana ittiin dhiqama. Yeroo bakka qoshoo yeroo itti naqan akkanitti waan gurraacha kana faallee irraa kaasee addeessu ijoolleen keenya baay'een keessan hin beektu waan ta'eef kanaaf iyyuu jechuudha ijoollee waan hin taane mana namaa keessatti walitti yaaddanii adaraa rabbii biyya ormaa keessatti daba walitti yaadiina. Manni namaa mana namaadha bor dhiistanii wal biraa galtuu amma jirtanitti immoo otoo jaalalaan wajjin hojjettanillee bareedadha isiniin jechuun barbaada. Waan hin taane hin godhiinaa jireenyi biyya lafaas gabaabduudha waan taateef hamma jirtanitti immoo waan gaarii godhaa isiniin jechuu barbaadee tananii namni isinitti tole immoo namni kamiyyuu nama mana keessatti isa xammadee jiru yoo jiraate akka irraa baratuu fi akka ofirraa of eeggatuu fi sheer koppii liinkii akkasumas riipostii walii godhaan isiniin jedha turtii gaarii. Adaraa keessan viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadhaa baay'ee isin fayyada jechuudha. Keessattuu ijoolleen nama lamaan hojjettan mana tokko keessatti ijoolleen nama lamaan hojjettanii walloltan keessattuu walloltan kan waliif galtee hin qabne jechuudha. Dhaamsi kun kan obboleettiin keenya nu dabarsite dhugaa galatooma ulfaadhu. Irraa waa barattu jedheetiif fidanillee jechuudha. Irratti dabalatee wanta akkanaa kun baay'inaan jira dhugaa dubbachuudha fi
lammii keenyallee lammii hormaatillee mana tokko keessatti ol qabdan taanaan hanga lubbuu kee baasuu geessu jechuudha. Mucayyoon kun marakiinaa yookiin marzii wanta hiqqaadhaan dhiqan meeshaadhaan dhiqani kan wakkiin gaazii fa'aa dhiqani isa dhattee shaamboo isheetti yalaanatte jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraata isin jecha egaa hordoftoota koo warroon chaanaala kee afaaraa taata subscribe gochuudhaan maamila keenya taa wartaa jirtas galatooma ulfaadhaay. Egaa hordoftoota koo akkuma jalqaba viidiyoo agartanitti ijoolleen lama mana tokko keessatti nama lama hojjechuun miidhaa guddaa qaba dhugaa dubbachuuf miidhaa guddaa garuu wal gargaarsa jedhan malee lammuma fe'aa ta'u lammii Itoophiyaa ta'e lammii biraa ta'eyyuu miidhaa qaba akka keetti miidhaa qaba malee faayidaa hin qabu jechuudha. Mana hojjettu san ofuma keetii kophaa kee hojjechuu si oolcha. Maaliif tokkoffaan ijoollee walitti naafti lubbuu walii kan baasu baay'ee jira. Lammaffaa walii galtee kan hin qabne jira. Dhugaa dubbachuu garuu ijoolleen takka takka hin jirti kan walii galteedhaan hojjetanillee tokko tokko immoo sirumaayyuu walii galtee kan hin qabne jira. Fakkeenya akka mucayyoo kanaa jechuudha. Mee maal ishii gootee shaamboo isheetitti marzii jala naqxe. Akka barakiinaatti fakkaate wanti kun. Inna yaw hin beektan gaaziidhaan niqama. Ani wanna kana gaaziidhaan niqaa gaazii yoo dhiqxe walaalli godhee baasa jechuudha. Wanti kun jechuudha wanni amma isheen qabdeertu kun jechuudha. Innaa kun immoo akkasumatti si guballeedha. Namallee hin guba yeroo harkaa wannaa godhan jechuudha. Gaawanii kaawwataniiti malee jechuudha. Kanaaf ani wanna isinitti dhaam keessaa ijoolleen nama lama mana tokko keessa hojjetan of eeggannoo cimaa godha. Of eeggannoo cimaa keessattuu walloltan taana keessattuu lammii biraatiinis ta'ee ijoollee Itoophiyaa keenyatti kan waliin galle baay'ee jira jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaayi waaqayyo sinaa eegu har'a meelaan mucayyoo kana dhugaa rabbeedhu harkatti jechuu baattee salphatte mataan isirraa dhume nafti ishiitis hin ciccita jechuudha. Dhugaa dubbachuu jechuun nama guba kuni ijji ishiitis hin badaa jechuudha. Meelaalaa ganan ilmi namaa addunyaa gabaabduu isaa irratti garuu wanni walii yaadanii waan guddaa walii yaadu jechuudha. Akka waan yaa rabbi kan nu uume waaqayyo kan immoo lubbuu namaa kana baasuudhaaf jejjaru ilma namaati. Akka waan iddoo isaan bu'anii nyaatanii wayi garuu iddoo isaan mucayyoo sun damoosa san iddoo san bufattu bar dhugaa waaqaa jechuudha. Kanaaf mana tokko keessa sararatanyaa lama hedduu takka ulfaataadha. Of eeggannoo godhaa jechuun jedha yeroo nama lamaa hojjettan of eeggannoo godha keessattuu nama walloltan taanaan mana sanii adda ba'a malee hojii jira walloltan taanaan yoo walii galtee qabaattan wiilkaam walii galtee qabaannan rakkoon qabu garuu walii galtee qabaannan dhabnaani lubbuu walii baafta waan ta'e walitti naaftu waan ta'eef kan nyaattan keessa ni miti kan daboosni isinii kaffalamu keessa ni miti kan raftan keessa ni miti kan niqattan kan waan barbaadan gootan kana kan namaa kanaa walitti naaftanii lubbuu namaatiif akkasuma miidhaa warra geessisuu barbaadanii jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa yeroo of eeggadhaa isin waan akkanaaf har'a of eeggannoo godhaa isin jedha. Waaqayyo sinaa eegu isin jedha. Obboleettii keenyas baga waaqayyo si baase isin jedha obboleettii kooyi nagaa ta'a fayyaa ta'an ga viidiyoo biraatti walitti deemutti.